An waraani hiikachuu qaba jenna. Ani humni Tigraayis jiru, ka Oromiyaas jiru, ka Beenishaangul Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin. Humna Finfinnee jiru wajjin dirdiri keessaa seenudha. Dhagaa. Dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru har'a. Maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masakamne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu hin jiru humni qabu hin jiru. Kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru ankaniin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambellaatinis kan hin jiru nagayaaf carraa kennu. Mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kunii sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessudha kan jechaa jiru. Wanni jechaa jirru wanni dhaammachaa jirru waan baranni irraa kaane odeeffannoo hedduu qabna. Odeeffannoo qabnurraa kaane muuxannoo biyyoota biraata irraa kaane wanni nuu ta'u waan ammallee hin muufattan malee isinitti himu. Oromoof wanni irra wayyaa haga feetee isaa ulfaattu haga feetee isaa dhinniftu qooybaniituma jijjiiruu ni danda'amti? Ni danda'amti. Ni danda'amti. Wayyaanee kubbisuu hin danda'amu osoo jedhan agarsiifne. We can do it. Yoo wal dhageenye boone yaa. Kaankiinis baankiinis osoo yaa caalamu. Yoo wal dhageenye. Yoo tokko taane tarsiimu yoo masakamne hin danda'amu ka jalsanis agarsiifne jira. Yoo itti amanne ummata keenyaaf ka fayyadu kana jenne yoo amanne ni baasa. Kana jala kaa'uun barbaachisa.